Sa'id Firakiyyaa isaaf jedhee wanta tokko hin soobu, Sumayyaa jedheen soobu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Har'a isin wajjin waliin haasoo barbaade haasoin maal yoo jettan wajjumaan anaafillee isinifillee ummata hundaaf ka fayyadu jechuudha. Awwala mee viidiyoo kana laala wajjumaan laalla. Namni yoo sin bira jiraate nama wajja itti haasaa. Yoo namni illee hin jiraanne ofii keessan mataa keessaniin haasaa wajjin haasaa mataa keessaniin wajjin haasaa wanna amma isin kalaaltan jechuudha. Sirriitti viidiyoo kana daawwadhaa na wajji tura. Deebii naaf kennitan deebiin maal naaf kennitan wajjumaan katti haasoyinu jechuudha. Wanta dhugaa wanta jiru wanta laallu wajjumaan haasoyina jechuudha. Maalinni Mubee fi Ayyuun lola guddaa keessa jiran. Lolti maalinni yoo jettan mee viidiyoo kana wajjin laalla. Viidiyoo laala. Gaayilli keenya kan koof kan iddoo gaheera. Isarratti illee achiif as jechaan ture. Maalidha laamaan kee? Ayyuu jaalattee ka? Ayyuun hoddarkaati. Aniif Sa'id cidha qabna. Cidha kanarratti wabiin maal yaadee viidiyoo akkana gallakkisaa? Maaliif wabiin waan hin taane haasaa? Maaliif gallakkisii jettee lolte? Ayyuun lolli isii isiniif gaafii haa ta'u lolli isii dhugaa loluu qabdii jettan moo loluu hin qabdu? Isa koomentirra barreessaa. Sirrii jirtii haa loltu ka jettan. Sirrii hin jirtu lolan barbaachisu kan jettanillee koomentii naa godhaa. Haasoyni kiyya dogongora qabaate anaafillee atillee dogongortee naan jedha. Anillee dogongora yoo qabaadhe jechuudha koomentii naa barreessaa. Garuu waan ani natti dhagayame isin wajji haasaa jechuudha. Maalinni kanatti dhagayame wabiimee wanta jedhu wajjin haa dhageenyu. Sirriitti qoradhaa. Sirriitti. Jaalala ijoollummaa beektu. Ollaatti jaalattanii beektu. Ollaatti namni wayii tasuma akkuma tasaa ija keessan keessa bu'ee beeka. Tasa mil'attee onnee si dhahee beeka. Yoo dhageettan wabiin tokko ka haasa'u wanta jaalala malee wanta biraa yoo haasa'u ani dhageen. Isin hoo dhageettanii? Kanaaf Ayyuun dubbachuun isii akkanatti jechuudha. Har'a immoo viidiyoo wayii argee dirqama haasa'uun qabaa. Wanti kun uummanni beekuu qaba. Uummannis yaada akkamii qaba kan jedhu kana haasa'uudhaafan dhufe. Akkanatti dubbachuun isii isiniif dhiise jechuudha. Wabiin maal haasa'aa jira yoo jettan wabiin ka dubbatu wanta jaalala qofa. Ani gammachuu kee yoo laalu hidhaa kee yoo laalu jiruu kee gammaddee yoo laalu ani siif gammadaa. Onneen tiyya siif gammaddii jedhaa jira malee ani cidha kana hin balleessa. Cidha kana ijaan arguun barbaadu. Cidha kana waa'ee kanaayyuu dhaga'uun barbaadu jedhaan jiru. Wanta jedhaa jiru inni jechuudha. Hin jaaladhaa, lubbuun jaaladhaa, siif du'aa. Jaalalti lubbuu tiyya keessa jirtu si qofaa jedhaa jira. Mucaan kun haasa'u jechuudha. Waa'ee jaalala haasa'aa jira. Jaalala qofa. Kanas dhagaa. Jaalalumaa jechuudha. Jaalala kaa caalaan, jaalala kaa caalaan, jaalala kaa caalaan, jaalala kaa caalaan jettee weellistuun. Wanta hubattan maalinni akka kiyyatti isinillee gaafii akka isiniif hin taane wanta kana sirriitti hubadhaa, sirriitti ilaalaa. Deebiin numa bira jira. Uummanni alama keessa ka jiru hunda waa'ee jaalala akka naaf beekuu barbaadaa jedhaa jira. Kanaaf beekan wanta uumamu wanta dhufu hin beeknu garuu maal dhufaa
maal fidaa wanta kun maal fidan beeku. Akkanatti boo'ee akkana ta'ee ba'uun isaa dogongora qabamu hin qabu. Hayyuun hoo dogongora qabdi moo hin qabu. Namoonni jaalala beekan waa'ee jaalala jechuudha. Jaalalti maal akka gootu ni beekan jechuudha. Jaalalti maal kan jedhu namoonni waa'ee jaalala hin beekne immoo yoo laalu yoo san hin beeka. Jaalalti bira dhufnaan jechuudha. Dhugumaan isinii hima namoota beekan hin beekan. Jaalala dhugaa namoota beekan wanta kana hin beekan jechuudha. Waa'ee kana jaalala kana laaleen beeku. Maalinni kun yoo jettan immoo sirritti hubadhaa laalaa deebiin argitan jechuudha. Yoo isin bira illee ga'ee hin laaltan kanaaf Sa'iid Fiira kiyyaa isaaf jedhee wanta tokko hin soobu, Ayyuu jedhee hin soobu, Sumayyaa jedhee hin soobu, Wabii jedhee hin soobu. Garuu waan ani hubadhe isin wajji hin haasofne jedhee isin bira fidee kanaaf isinillee wanta asirra argitan waan ani haasa'e jechuudha. 100% dhugaa moo soba kan jettan waan ani haasa'e koomentiirra naa barreessa. Koomentiirratti naa barreessa. Mee dubbii kana wajji ilaallaa. Daawwattoota maamti hundi keessan ka wajji daawwannu ta'a waa'ee kana jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'ee walaloo ajaa'iba ka ta'e barreesseef. Walaloon kun maal jedha? Dhugumaan dhugatti isiniif dhiise. Walaloon kun maal jedha kan jedhu isiniif dhiise jechuudha. Walaloon kun maal jedha? Isiniif dhiise laala. Walaloo kana sirritti hubadhaa, sirritti dhagaa. Mee yoo haasa'ullee yoo ani ilaalu viidiyoo kan inni gallakkisi yoo ilaalu kan walas kan lammatas yoo ilaalu keessatti hayyuu si ajjeesa kan jedhu hin dhageenye. Hayyuu si arguu baannaan ati hin jiraattu, jiruu gammaddee jiraachuu hin fedhu jedhee hin dubbanne. Gammachuu kee ijaan laaluun barbaadu hin jedhe. Hin dhageenye ani. Hin dhageenye. Kanaaf wanta jiru kana isin deebii isii sirriidha moo sirrii miti? Deebii deebistii jechuudha. Maaliif viidiyoo gallakkistee, maaliif viidiyoo akkana gallakkistee, maaliif eenyu gaafattee, eenyu hayyama gaafattee viidiyoo kana gallakkistee jettee loltee aartee dubbattee viidiyoo awwala kana itti aartee loltee turte. Kanaaf wanta godhaa jirtu sirrii moo sirrii miti? Wabii hoo amma wanna godhaa jiru sirrii yookaan sirrii miti? Koomentiirra naa barreessa. Anillee haasawni kiyya waa'ee wabii ta'ee wabiin viidiyoo kana yoo gallakkisu waa'ee jaalala qofaasaa jaalaltii maal akka taate jaalaltii humna jaalala haasaa jira. Humna jaalala afaan ayyuu jedhee siddisee fedhashii jaalanne kumashii tolashii ifnaan toltu mootu tasallee hin jedhu. Kabajamtootaa fi daawwattoota maamtuu kana isiniif ibsuu barbaade koomeentii irratti naa barreessaa. Subscribe, like, share godhuu keessan hin dagatinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.